Addis Miidiyaa Neetwoork guddina magaalaan Finfinnee galmeessisaa jirtu waliin tarkaanfachiisuuf riiformiiwwan jajjaboo geggeessan ji'oottan ja'a chaanaalii dabalataa AMN Plus banuun tamsaasa yaalii kan eegalchiise yoo ta'u har'ammoo boqonnaa yaalii xumuruun tamsaasa idileen as ba'eera. Hojii raawwachiisaa olaanaan AMN Boqaasaa Gonfaa bu'aa riiformii dhaabbatichaa kan ta'e AMN Plus guyyaa irraa tamsaasa idilee eegale bu'aa bayii hedduu keessa darbee sadarkaa kanarraa kan ga'e ta'uu himaniiru. Magaalaa saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiraatan keessatti afaan tokko qofaan hojii miidiyaa hojjechuun cimina osoo hin taane kufaatii ofii saffisiisuudha kan jiran obbo Kaasahuun AMN Plus chaanaalii miidiyaa ta'uu bira darbee mallattoo sabdaneessummaati jedhan. Addis Miidiyaa Neetwoork agarsiistuu sabdaneessuu akka biyyaatti akka magaalaatti agarsiistuu guddaadha. Sabdaneessummaaf qofa otoo hin taane afdaneessaaf Addis Miidiyaa Neetwoork ragaa guddaadha jennee kaasuu ni dandeenya. AMN Plus ergama gurguddaa qabateetu kan inni dhufe. Ergamni isaa tamsaasni AMN Plus irratti tamsa'u afaanonni AMN Plus irratti tamsa'an yeroo qilleensaa waan qabaataniif yeroo qilleensaa akka argataniif qofaa miti. Afaanonni achirratti darban maal barbaadu? Maaltu hojjetamuu qaba? Hawaasni achirratti dubbatu akkamitti sagalee taanaaf sagalee isaa akkamitti dhageessisuu dandeenya? Kan jedhu gidduu galeessa godhachuudhaan qabiyyeen bifa kanaan akka inni qophaa'u taasifamee jechuudha. AMN Plus magaalaa Finfinnee fi hawaasa idil addunyaa walitti hidhuu keessattis shoora olaanaa kan qabu ta'uusaa hojii raawwachiisaan kun ibsaniiru. AMN Plus Finfinnee fi addunyaa walitti hidhuunsaa immoo misoomaan, walitti hidhiinsa dinagdeen, walitti hidhiinsa siyaasaan uumuu keessatti AMN Plus gahee guddaadha. Magaalaa Finfinnee keessatti hojii dippiloomaasii hojjetamuuf, hojii siyaasaa hojjetamuudhaaf, hojii dinagdee hojjetamu hawaasa idil addunyaa bira geessuu keessatti gahee guddaadha. Akkamitti jennee kaasuu dandeenya? Dippiloomaatota magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hojii dippiloomaasii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru, hojii misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru. Jarri yogguu dubbatanii eenyuuf dubbatu? Addunyaaf dubbatu. Eenyuun dubbatu? AMN Plusiin dubbatu. Kanaaf walitti hidhaminsi idil addunyaa fi walitti hidhaminsi magaalaa Finfinnee sadarkaa isheetiin guddaa akka isheen taatu gochuu keessatti AMN Plus gahee leencaati. Miidiyaa tokko chaanaalii banuu fi qofti dorgomaa hin taasisu kan jedhan obbo Kaasahuun AMN Plus miidiyaa dorgomaa fi filatamaa ta'uuf dhimmoonni xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qaban kan jiran ta'uu akeekaniiru. Chaanaalii dabarlee sanaan itti quufinsa maaliif inni hawaasa keessatti kan jedhu sadha madaaluun kan nurra jiraatu. Fedhiin hawaasa keenyaaf gaaffiin uummata magaalaa keenyaa akkamiin wal madaaleera kan jedhu sana ilaaluun nurra jiraata. Sana gochuudhaaf maaltu deebii argachuu qaba? Tokko AMN Plus guyyaa har'aa tamsaasa idilee jalqabaa jiru kuni tokkoof tokko kan inni gochuu qabu qabiyyee bifiyyee teekinooloojiidhaan hojii guddaa hojjechuun irra jiraata. Lammaffaa beekumsa irratti hojii beekumsa irratti hundaa'e hawaasichaaf kennuun irra jiraata. Tajaajila hawaasaaf kenninu beekumsa hubannaaf ogummaa irratti kan hundaa'e ta'eetu gara hawaasaatti gadi bu'uun irra jiraata. Kanneen dhaga'amtummaa fi fudhatamummaan miidiyichaa yeroodhaa gara yerootti akka dabalu taasisuu keessatti gumaacha olaanaa taasisaniifis galatatu malaa jiran obbo Kaasahuun. Jalqaba hawaasa magaalaa keenyaa galateeffachuun barbaada. Sababiin isaas akka magaalaatti waan ati dhiyeessitee fi fudhatee isaaf deebisii kennee hojii gurguddaatti hojjechaa ture hawaasti magaalaa keenyaa. Hooggansi magaalaa Finfinnee jijjiirama Addis Miidiyaa Neetwoork akka waliigalaatti fidaa jiru kana hubachuudhaan deeggarsa walirraa hin cinne yeroo gara yerootti taasisuufiin miidiyaan kun sadarkaa ammarra ga'eerra akka inni ga'uudhaaf gaheen hooggansaa gahee guddaati. Hooggansa magaalaa akka waliigalaatti. Rakkoo bajetaa yoo jiraate rakkoo bajetaa sana furuufiif tumsa guddaa kanneen nu gochaa turan kantiibaa magaalaa Finfinnee kabajamtuu Aadde Adaanech Abeebee guddaa godheen galateeffachuun barbaada. Akka waliigalaatti hooggansa boordii Addis Miidiyaa Neetwoork akka waliigalaatti kanneen tumsa nu taasisan kanneen nu deeggaraniin ammas maqaa dhaabbata kanaa fi maqaa koon guddaa godhee galateeffachuutiin hin barbaada. Imalli miidiyichaa fagoora kan jiran hojii raawwachiisaa olaanaan AMN Boqaasaa Gonfaa AMN Plus sagaleen dhalootaa tamsaasa yaaliirraa gara tamsaasa idileetti ce'uun wal qabatee miira gammachuu qaban ibsuun hooggansa dhaabbatichaa sadarkaan jiranii fi hojjettoonnillee baga gammaddan jedhaniin. Akka dhuunfaatti gammachuu guddaan qaba. Sababiin isaas hojjetaan wajjin hojjedhu
hooggansi wajjin hojjedhu kallattii garaagaraatiin miidiyaan kun akka inni guddatu gochuudhaaf tumsii fi kaka'umsi isaanii guddaa waan ta'eef hojjettoota dhaabbata keenyaas ta'u daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bagattiin nu ga'e baga gammanne ammas adeemsi keenya itti fufa milkaa'inni keenya ammas dachaadha guddaa galatoomaa jechuun barbaada.